Yaaboo yeroo narraa kuttee barattoota irra maal akkam barsiisuun beeku ittiin qophoofne. Sa guyyaa kaleen tanaawu warraaniin hin mallatteessiniif hedduu jira miti. Isaan saniif hin mallatteesse yeroo guba'ee. Daalitteerri kunis osoo nan agarree dafeetiin gara kutaa seename. Mee isaan kaayee kitaaba. Mee kitaabni isa jira. Ijoolluma irraa hin fuudhabu. Karoora torbanii naaf hin galchine hoggayyuu ati boodatti aanta. Si gaafata malee namaaf hin fiddu ati. Yaaboo karoora barra hojjedheetillee hin jira. Hin irraanfadhe yaaboo. Erga hojjettee naaf fiduu qabda kaa maaliif irraanfatta? Egaa silaafuu haa ta'u karoora malee kutaa seenuun dhorkaadha. Amma yeroo barattootaan gubiin itti seen. Maali barsiisan akkanaa kan itti himan maree yeroo karooraan eegee namaaf hin finne. Akkam bultan barattoota? Gaarii barsiisa. Warri isinii hin laalamin booruu yoo bije isinii hin laalamin ta'e sanuu. Namoonni gaafa qaddanii jirtani? Jirtanii mi? Baroonni keenya kan guyyaa har'aan tanaa kana fakkaata ture. Galtanii taa'uu qofa osoo hin ta'in kitaabotan adda addaa dubbisuudhaan waan isin dhibe gamana riifar godhuu qabdan samboodaasitti wajjin kan hojjennu ta'a jechuudha. Lammata irratti ammas isin hoggaa baratanii galma geessanii nuti hojii teenyaan kan boonuu dandeenyu kan hubachuu danda'uudha qabdan. Warreen boruu biyya tana qeebalee biyya tana barnoota gahaadhaan midhaalama jaamee addamu isin waan ta'eef jecha barnoota keessan cimtanii akka baratanii gamunumaan dhaamsa kiyyeessinii dabarsuu barbaada. Waliif gallee? Galatoomaa daftara keessan baafadhaa hojii mana. Tasliim? Oi baba. Akkamii qormaataaf itti qophaa'uu jirtaa miti? Qophaa'uutiin jira baba. Barsiisaan keenya akka nuun jee akkuma keessanitti qormaata fudhannu malee yoo qormaata kana hin fudhanne hayyamni ogummaa hojii keenyaa nuuf hin kennamu nuun jaanii ati hoo? Ani itti qophaa'uutiin jira itti qophaa'uutiin jira. Hayyama daldalaa dhageenya kan konkolaachisummaas dhageenya hayyamni ogummaa barsiisummaa kabaana kunoo maali? Ogummaan barsiisummaa ogummaa sammuu dhaleelma namaa ittiin qoranidha. Kan oguta keettee eebbifamtee duuda galtee mana galtee raftuu miti. Duuba hayyamni kun barsiisota qofaa kan ilaallatu. Barsiisota, durooboota, supervaayizaroota. Hayyamni kun sadarkaa sadii qaba. Sadarkaan duraa sadarkaa hayyama jalqabaati kan jedhamu kan waggaa lamaaf tajaajilu jechuudha. Kan lammadaa hayyama guutuu jedhamuudhaan kan beekamu innis waggaa 5 kan tajaajilu. Sadaffaadhaa hayyama dandeettii ogummaa kan dhaabbiidhaati kan hanga maayyiidhaattis tajaajilu jechuu barbaadeeti. Haala kamiin duuba hayyama kana kan argachuu danda'an? Hayyama kana qoramteeti kan argattu. Qormaanni kunis dhibbeentaan kan siif ta'u dhibbeentaan 80 kan ogummaa dandeettii beekumsaadhaatti kan xiyyeeffatedha. Dhibbeentaan 20 kan kuusaa galmee gochoota yookaan immoo poortifooliyoo irratti xiyyeeffatee kan namaaf kennamudha. Dhaloota boruu biyya tana dhaalan sammuu isaanii barnootaan qoranii lammii ga'umsaa fi amala gaarii qaban